barnoota kana ta'u. Akkam jirtu barattoota, akkam jirtu barsiisaa. Kun Biiroo Barnoota Oromiyaatiin qophaa'ee kan isinii dhiyaatu sagantaa barnoota dabalataa saayinsii naannoo fi saayinsii waliigalaa yommuu ta'u, qophicha kan isinii dhiyeessu an Dr. Gaaromaa Dhaabaan jedhama. Guyyaa har'aa barannoo tokkoffaa keessatti kan nuti ilaallu waa'ee saayinsii ifa taasisuu kan jedhu boqonnaa 2 keessatti kan barraa'ee ta'ee barannoo tokkoffaan sirna bullaa'insa nyaataa kan jedhu sana ta'a. Barattoota, xumura barannoo kanaarratti wanti hunduma keessan irraa eegamu tokkoffaa hiika bullaa'insa nyaataa ni kennitu. Lammaffaa kutaaleen gurguddoo sirna bullaa'insa nyaataa eenyu fa'i akka ta'an ni tarreessitu. Sadaffaa bullaa'insi fiizikaalaa fi bullaa'insi keemikaalaa maal akka ta'e adda ni baaftu. Xumura irratti gaaffilee barannoo kana keessaa bahan ni shallagdu yookaan ni hojjettu jechuudha. Egaa gara barannoo jalqabaatti haa deemnu. Barannoo kana osoo hin jalqabiin barattoota, mee namni jiraachuudhaaf maal gochuu qabaa kan jedhu haa ilaallu. Akkuma iskiriinii irratti isinitti mul'ataa jiru kana namootni hojii adda addaa hojjetaa jiran nutti mul'atu. Fakkeenyaaf qonnaan bultoonni jiru, barsiisaan ni jira, barattoonni ni jiru, ogeessonni yaalaa jiru, ijoolleen yookaan daa'imman taphachaa jiran jiru, mahandisiin yookaan injiinaroonni jiru, hojjettoonni biiroo keessaa jiru, dhumarrattis kan argitan daldaltoonni jiru. Kana qofaa miti, hojiileen biroon kan hafanis ni jiru. Egaa namni jiraachuuf maal gochuu qabaa kan jedhu namoota kana hundumaa kan ilaaltan yoo ta'e namoonni kun hojii hojjechaa jiru jechuudha. Dalaga dalagaa jiru yookaan hojii hojjechaa jiru jechuudha. Egaa maal jechuudha? Namni jiraachuudhaaf hojii hojjechuu qabaa yookaan dalaga dalaguu qabaa kan jedhu nutti agarsiisa jechuudha. Osoo waan dalagnu waan hojjennu hin jiraatiin jiraachuun rakkisaa waan ta'uuf jechuudha. Namni jiraachuudhaaf dalaga dalaguu qabaa kan jedhu sana nutti agarsiisa. Ammas seensuma sirna bullaa'insa nyaataa kana keessatti namni dalaga dalagu maal barbaada? Jiraachuudhaaf namni dalaga dalaguu qaba jenneerra. Dalaga dalaguudhaaf immoo namni anniisa isa barbaachisa. Anniisni maal jechuudha hiikni isaa? Kutaalee gara oliitti kan barattan akkuma jirutti ta'ee anniisa jechuun dandeettii dalaga dalaguuti. Namni dalaga dalaguudhaaf anniisa isa barbaachisa. Kanaafuu anniisni dandeessistuu dalagaati jechuudha. Namni akka dalaga dalagu kan isa dandeessisudha. Namni immoo anniisa kana eessaa argata kan jennu yoo ta'e nyaata nyaaturraati kan inni argatu. Yoo nyaata hin nyaatu ta'e namni dalaga dalaguu hin danda'u. Yoo hin dalagu immoo ta'e jiraachuun ulfaataa ta'a jechuudha. Kan biraa nyaanni nuti nyaannu qaama keenyaaf faayidaalee adda addaa akka kennu barannoowwan kanaan duraa keessattis ni beektu barattoota. Nyaanni qaama keenya ni guddisa, ni ijaara, ni haaromsa, akkasumas immoo dhukkubarraa akka ittifamnus nu gargaara jechuudha. Egaa isaan kun faayidaa nyaataati. Garuu nyaatarraa faayidaa barbaachisaa ta'e argachuudhaaf nuti dirqama nyaata sana bulleessuu danda'uun nurra jiraata jechuudha. Faayidaa armaan olitti tarreessine kana nyaatarraa argachuudhaaf nyaanni dirqama bullaa'uu qaba jechuudha. Egaa nyaatni bullaa'insi isaa yookaan dhimmi sirna bullaa'insa nyaataa dhimma ijoo akka ta'e asumarraa hubachuun hin danda'ama. Nyaata nyaanna malee hin bullaa'u taanaan faayidaan nuti argannu hin jiru. Akkuma iskiriinii kanarraa argitan jireenya keenya keessatti waa'een sirna bullaa'insa nyaataa dhimma ijoodha jechuudha. Maaliif dhimma ijoodha jenne barattoota? Jiraachuudhaaf namni dalaga dalaguu qaba. Dalaga dalaguuf anniisa isa barbaachisa. Anniisa argachuuf namni nyaata nyaachuu qaba. Nyaata nyaatu sanarraa anniisa qixa sirriidhaan argachuuf nyaanni sun sirnaan bullaa'uu danda'utu irra jiraata jechuudha. Kanaafuu sirni bullaa'insa nyaataa
qaama keenya keessatti jireenya keenya keessatti dhimma ijoo akka ta'e adda baasnee beekuun barbaachisaa ta'a. Mee barattoota gosoota nyaataa garaagaraa akkuma fakkeenyaatti haa ilaallu. Amma ka jalqaba irratti argitan nyaatni daabboon jira. Daabboon kun nyaata kaarboohaayidireetiiti. Itti aansee foon diimaan jira. Kun nyaata pirootiiniiti. Buuphaa yookaan killee irraas faayidaa ni arganna. Qaama keenya ijaaruudhaaf, guddisuudhaaf yookaan immoo faayidaa dhangaalee nyaataa pirootiinii nuu kennan irraa argachuudhaaf nyaanni nu barbaachisa. Kana keessaa killeen tokko. Kan biraan coomaa fi zayita akkasumas aannanii fi bu'aalee aannanii yoo ilaaltan isaan kun gosoota nyaataati. Kana qofaa miti kuduraalee fi fuduraaleenis ni jiru, bishaanis ni jira jechuudha. Isaan kun qaama keenya keessatti yeroo garagaraa bakka garagaraatti kan bullaa'an ta'a jechuudha. Afaan keessatti kan bullaa'u, garaacha keessatti kan bullaa'u, marrimmaan qallaa, marrimmaan xiqqaa keessatti kan bullaa'an gosoota nyaataa garagaraatu jira. Gosoonni nyaataa garagaraa jiraachuun isaanii kan nutti agarsiisu bakki isaanitti bullaa'anis garagara ta'uusaa fi faayidaan isaan irraa argannus adda adda ta'uusaa nu hubachiisa. Egaa kanaafuu gosoota nyaataa yoo beekne bakka isaanitti bullaa'anis beekuun akkasuma baay'ee barbaachisaadha jechuudha barattoota. Asirratti akka mul'atu nyaanni faayidaa barbaachisu kan kennu sirnaan yoo bullaa'edha kan jedhu yaada akkuma dura kaafne sana jechuudha barattoota. Mee waa'ee sirna bullaa'insa nyaataan kan wal qabatu haa ilaallu. Kaayyoo barannoo keenya keessatti akkuma duraan kaasne bullaa'insa nyaataa jechuun maal jechuu akka ta'e hiika ni kennitu waliin jennee jirra. Bullaa'insa nyaataa jechuun maal jechuudha? Adeemsa nyaatni gara soorata qaamni itti fayyadamuu danda'utti caccabsuudha. Nyaanni nuti nyaannu ni caccaba yookaan immoo gara soorata qaama keenyaaf faayidaa kennuu danda'utti ni jijjiirama jechuudha. Adeemsi kun bullaa'insa nyaataa jedhama. Bullaa'insi nyaataa bifa lamaan gaggeeffamuu danda'a. Akkuma kitaaba keessan irratti barreeffamee jiru bullaa'insa fiizikaalaa fi bullaa'insa keemikaalaa qabna jechuudha. Bullaa'insa fiizikaalaa jechuun maal jechuudha barattoota? Akkuma hiikasaa kanaan duras beeknu alanfachuun akka fakkeenyaatti kan ilaallu yoo ta'e bullaa'insa fiizikaalaa keessatti ramadama. Nyaata afaan keenya keessa keewwanne arraba keenyaan deeggarre ilkaaniin caccabsina yoo ta'e haalli caccabinsaa kun yookaan bullaa'insaa kun bullaa'insa fiizikaalaa jedhamee waamama. Adeemsi kun maaliif fayyada? Bullaa'insi fiizikaalaa sirna bullaa'insa nyaataa keessatti maaliif fayyada kan jennu yoo ta'e inzaayimoonni nyaata sanarratti dalageeffamanii gara isa faayidaa qabeessa ta'etti akka isaan daakuu danda'aniif haala mijeessa jechuudha. Bullaa'insi fiizikaalaa bullaa'insi keemikaalaa akka gaggeeffamuuf haala mijeessa yookaan immoo inzaayimoonni nyaata irratti akka isaan dalaga'anii nyaata sana gara faayidaa qabeessa ta'etti akka bulleessaniif kan haala mijeessudha jechuudha. Kanaafuu barattoota bullaa'insi fiizikaalaa gosa bullaa'insa soorataa yookaan nyaataa keessaa isa tokko akka ta'e hubachuun baay'ee barbaachisaadha. Mee akka fakkeenyaatti haa ilaallu. Viidiyoo kana ka ilaallu yoo ta'e akkuma isinitti mul'ataa jiru namni kun nyaata afaan keewwatee jira, ilkaan isaatiin caccabsaa jira, arraba isaatiin deeggaraa jira. Egaa kuni maal jedhama kan jennu yoo ta'e bullaa'insa fiizikaalaati jechuudha. Bullaa'insa fiizikaalaa jechuun maal jechuudha jenneerra ilkaaniin caccabsuu afaaniin deeggaruudhaan hancufni yookaan immoo afaan keenya keessaa hancufni inzaayimiin hancufaa walitti dhufanii akka nyaanni sun caccabu fi inzaayimoonni booda garaacha keessa jiranii fi mar'imaan keessa jiran akka nyaata sana irratti dalaga'aniif kan haala mijeessudha. Akka waliigalaatti afaan keessatti bullaa'insi fiizikaalaa bifa kanaan nyaanni erga caccabee booda karaa qoonqoo liqimsituu yookaan osofaageesii keessa darbuudhaan gara garaacha keenyaatti kan gadi bu'u ta'uusaa hubachuun baay'ee barbaachisaa ta'a jechuudha barattoota.
Egaa kana barannoowwan keenya biroo keessattis in ilaalla. Erga nyaanni garaacha keessa seenee booda kan mul'atu yoo ta'e garaacha keessa immoo dhangala'oowwan bullaa'insa nyaataaf gargaaran jiru. Isaan achirraa yeroo itti burqan nyaanni sun akkasuma dabalataan gara sadarkaa bullaa'insa barbaadamuutti akka inni ce'u kan taasisu ta'uu isaati. Akkuma jenne afaan keessatti bullaa'insi fiizikaalaa nyaatawwan garagaraa ni gaggeeffama. Ilkaaniin hin caccaba, arrabni ni deeggara. Egaa afaan keessatti caasaan sirna bullaa'insa nyaataa argamu tokko ilkaan ta'uusaa beekuun baay'ee barbaachisaadha. Ga'eessonni osoo ilkaan isaanii lakkaa'anii ilkaan isaanii 32 akka ta'e ni beekama jechuudha. Kana lakkaa'uun hin danda'ama. Barattoota ga'eessota yoo taatan ilkaan keessan osoo lakkooftanii 32 ta'a jechuudha. Meegaa ammas itti fufnee haa ilaallu. Kan itti fufee jiru bullaa'insa keemikaalaati. Gosoonni bullaa'insa nyaataa bifa lamaan gaggeeffamuu danda'u jenneerra. Inni tokko bullaa'insa fiizikaalaati. Inni lammaffaan immoo bullaa'insa keemikaalaati. Bullaa'insa keemikaalaa jechuun maal jechuudha? Nyaanni ilkaaniin caccabee ture inzaayimoota adda addaatiin gara molekuloota xixiqqootti kan itti jijjiiramudha jechuudha. As keessatti molekuloota xixiqqoo yeroo jennu maal jechuu keenya? Kan qaamni keenya fudhatee gara faayidaa qabeessa ta'etti jijjiiree itti fayyadamu jechuudha. Asirratti yoo ilaaltan molekuloota xixiqqoon wantoota nyaata keessatti argamanii fi qaama keenyaaf faayidaa kennanidha jechuudha. Nyaanni kan inni nu fayyadu, kan inni anniisa nuu kennu yoo caccabee gara sadarkaa molekulii xixiqqootti jijjiirama ta'e qofaadha jechuudha barattoota. Kanaafuu bullaa'insi keemikaalaa baay'ee barbaachisaa ta'uusaa asirraa hubachuun hin danda'ama. Mee kanatti aansinee xannachoota inzaayimii maddisiisan haa ilaallu. Qaama keenya keessatti akkuma argitan kuni caasaalee bullaa'insa nyaataa fakkiidhaan agarsiisuudhaaf yaalii taasifamedha. Akkuma fakkii kanarraa mul'atu afaanni jira. Achiin immoo yoo tokko tokkoon kan ilaaltan ta'e garaachi bakki isaa agarsiifamee jira. Rajiijiin jira. Kana qofaa miti mar'immaan qallaas yoo argitan dadacha'ee dheerina qaba, garuu akkaataan itti taa'u qaama keenya keessa dadacha'ee bifa amma fakkii irratti mul'atu kanaan kan wal fakkaatu ta'uu isaati. Mar'immaan furdaanis jira. Tiruus kan ilaaltan yoo ta'e barattoota isaan kun xannachoota inzaayimii maddisiisanidha jechuudha. Faayidaan xannachoota kanaa maalinni? Inzaayimii maddisiisuudha. Faayidaan inzaayimii sana immoo nyaata kutaalee qaamaa kana keessa seenan akka isaan bullaa'anii qaama keenyaaf faayidaa kennan kan taasisudha jechuudha. Egaa barattoota osoo gaafatamtanii tiruun eessatti akka argamu, garaachi keenya bakka kam akka jiru sirna bullaa'insa nyaataa keessatti fakkii kanarraa ilaaluudhaan adda baasuun ni danda'ama jechuudha. Qaama keenya keessattis yoo xiqqaate tilmaamaan gara kamitti argama, tiruun eessa jira, garaachi eessa jira, mar'immaan qallaan naannoo gara kamii jira kan jedhu sana ilaaluun adda baasuun ni danda'ama. Afaan keessas kan argitan yoo ta'e barattoota afaan jira, achumaan immoo xannachoonni hancufaa jiru jechuudha. Sirna bullaa'insa nyaataarra jirra ammas barattoota. Sirna yeroo jennu waan walitti qabataa wayii akka ta'e beekamaadha barattoota. Sirna bullaa'insa nyaataa kan jennu wantoota lama kan of keessaa qabu. Tokkoffaa ujummoo bullaa'insa nyaataati. Ujummoo bullaa'insa nyaataa kan jennu afaan isinitti mul'ata fakkii kanarraa barattoota. Dabalataan qoonqoon jira, osofaagasiin jira. Akkuma fakkii kanarraa isinitti mul'atutti hamma garaacha, rajiijii, mar'immaan qallaa, mar'immaan furdaa jedhee deemee buubbuu fi munnee amma jedhutti kan ilaaltan yoo ta'e isaan kun afaan irraa jalqabee hamma buubbuutti kan jiru maal nutti agarsiisa? Ujummoo bullaa'insa nyaataa kan nutti agarsiisu ta'a jechuudha. Caasaan inni lammaffaan immoo xannachoota nyaataa bullaa'insa nyaataati. Egaa ujummoon bullaa'insa nyaataa fi xannachoonni nyaataa walitti sirna bullaa'insa nyaataa jedhamanii waamamu jechuudha. Kanaafuu barattoota sirna bullaa'insa nyaataa jechuun maal jechuudha osoo jedhamne
ibsuu dandeenya jechuudha. Maal jechuudha barattoota? Ujummoo bullaa'insa nyaataa fi xannachoota nyaataa walitti kan hammate jechuudha. Nyaanni erga bullaa'ee gara soorataatti erga jijjiiramee booda karaa hidda dhiigaa gara qaama keenyaatti xuuxamaadha. Bullaa'uusaa qofa miti, nyaanni erga bullaa'ee booda karaa ujummoo xixiqqoo yookaan immoo karaa hidda dhiigaa keenyaa gara qaama keenyaa seelii keenyaatti hin seenu yoo ta'e nuun fayyadu. Kanaaf erga bullaa'ee booda karaa hidda dhiigaa gara qaama keenyaatti yoo xuuxame faayidaa nyaatarraa barbaannu sana kan argannu ta'a jechuudha barattoota. Egaa akkuma dura isinii kaasuudhaaf yaale sirni bullaa'insa nyaataa waan lama qabata jenneerraa. Tokkoffaan ujummoo waleewwanii, lammaffaan immoo xannachoota jenneerra. Amma immoo mee yaada cuunfaasaa akka waliigalaatti ilaaluudhaaf haa yaallu. Yaadi cuunfaa bullaa'insa nyaataa jechuun maal jechuudha kan jedhu akka mata duree kana barataa barateetti hiika isaa itti kennuu danda'u nurra jiraata. Maal jechuudha barattoota? Bullaa'insa nyaataa jechuun nyaatni yookaan adeemsa nyaatni gara soorata qaamni keenya itti fayyadamuu danda'utti caccabsuudha jenneerra. Kana irratti walii galleerra jechuudha. Lammaffaan bullaa'insi nyaataa bifa fiizikaalaa fi bifa keemikaalaatiin gaggeeffamuu kan danda'u ta'uusaas walitti himneerra jechuudha. Itti aansee sirna bullaa'insa nyaataa yeroo jennu ujummoo bullaa'insa nyaataa fi xannachoota nyaataa walitti kan hammate akka ta'e adda baafachuun barbaachisaa ta'a barattoota. Kan biraan kutaaleen gurguddoon bullaa'insa nyaataa eenyu fa'ii kan jedhu akkuma fakkii duraan argitan sanarratti mul'isuudhaaf yaalle adda baafachuun hin danda'ama. Afaan jira, qoonqoon jira, osofaages yookaan liqimsituun jira, garaachi jira, mar'immaan qallaan jira, mar'immaan furdaan jira, buubbuu fi amma xumura irratti immoo munnee kan jedhu jira jechuudha. Isaan kun maal jedhamu? Kutaalee gurguddoo bullaa'insa nyaataati jechuudha. Kutaalee gurguddoo bullaa'insa nyaataa maqaa dhahaa osoo jedhamtanii barattoota maqaa dhahuun waan isin rakkisu miti jechuudha. Mee itti aansinee viidiyoo kana ilaaluudhaaf haa yaallu. Akkuma viidiyoo kanarraa mul'atu cuunfaan kutaalee sirna bullaa'insa nyaataa maal fa'aa akka ta'an ilaaluudhaaf kan jalqabaa akkuma mul'atu afaanii. Afaan keessatti maaltu ta'a? Afaan jechuun bakka bullaa'insi nyaataa itti eegaludha. Itti aansee immoo osofaagasiin jira. Nyaata afaan keessatti caccabe gara garaachaatti kan geessuu fi osofaagasiin garaachaa fi afaan kan wal quunnamsiisu ujummoo bullaa'insa nyaataa ta'uusaa nutti hima. Osofaagasiin afaanii fi garaacha wal quunnamsiisa jechuun kan afaan keessatti caccabe gara garaachaatti akka inni dhufu kan deeggaru kan taasisuu fi nyaannis ujummoo sana keessa dhiibamee gara garaachaatti kan seenu ta'uusaa nutti mul'isa. Itti aansee garaachi jira. Garaachi immoo nyaata afaan keessatti caccabee osofaagasii keessa deemee dhufe kan simatu yeroo ta'u, itti aansee mar'immaan qallaan jira. Mar'immaan qallaanis kutaa gurguddoo sirna bullaa'insa nyaataa keessaa tokko akka ta'ee fi bullaa'insi bal'inaan kan keessatti gaggeeffamu ta'uu nutti mul'isa. Itti aansee kan nuti arginu rajijiidha. Garaacha jalaan kan teessee jirtu. Isheenis inzaayimii garagaraa maddisiisuudhaan nyaanni qaama keenya keessatti akka bullaa'u kan taasistu gahee guddaa kan qabdu qaama keenya keessatti kan argamtudha jechuudha. Sanatti aansee tiruun jira. Tiruun sirna bullaa'insa nyaataa keessatti gaheen inni qabu hadhooftuun achirra waan jiruuf hadhooftuu sanarraa immoo wanti maddisiifamu ujummoo hadhooftuu yookaan immoo bakka hadhooftuun kuufamu sana keessa kan bahu sun coomni qaama keenya keessa jiru akka inni sirnaan bullaa'u, akka inni sirnaan daakamuu fi qaama keenyaaf faayidaa guddaa ta'e akka inni kennu kan taasisu ta'uusaa ni hubanna. Garuu hadhooftuun eessatti argama? Tiruu biraa jechuudha. Tiruu irratti kan argamu ta'uusaati. Itti aansinee kan argannu mar'immaan furdaadha. Faayidaan mar'immaan furdaa akkuma quba qabaachuu dandeessan bakka bal'inaan bishaan itti xuuxamu yeroo ta'u, dhumarratti buubbuu fi munneen jira.
Bubbuu jechuun mar'immaan furdaa fi munnee kan wal quunnamsiisu ta'ee yeroo gabaabaadhaaf bakka nyaanni gara alaatti ba'uudhaaf qophaa'ee xuraawaan gara alaatti ba'uudhaaf qophaa'ee keessatti kuufamudha. Xumura irratti munnee kan jennu immoo karaa xuraawaan qaama keenya keessaa gara alaatti bahu jechuu akka ta'e hubachuun hin danda'ama jechuudha. Itti aansinee barattoota mee wanna baranne kanaan wal qabsiifne gaaffilee ilaaluun barbaachisaadha. Hammam hubanne hammam nuu gale kan jedhu sana ilaaluun baay'ee barbaachisaadha barattoota. Kanaafuu waan baranne kana qalbeeffachuu keenya ilaaluudhaaf gaaffilee iyyaafannaa haa ilaallu. Egaa yeroo siniif hin kennaa yeroo kana keessatti gaaffii kanaaf deebii maaltu ta'a kan jedhu irratti mari'attanii yaada keessan deebii keessan kan kennitan ta'a. Gaaffiin kun maal jedha? Bullaa'insa nyaataa jechuun adeemsa maaliitii jedha. Barattoota daqiiqaa 2 fudhattanii gaaffii kana dubbisuudhaan deebii isaa akka kennitan isin affeereen jira. Eshi barattoota deebii isaa argattanii jirtu? Baay'ee gaarii, waliin haa ilaallu. Bullaa'insa nyaataa jechuun adeemsa maaliitii jedhee nu gaafata. Tokkoffaa yookaan aarra kan jiru oksijiniin sombatti fudhachuudha. Baan immoo nyaata gara soorata faayidaa qabeessa ta'etti caccabsuudha. Caan xuraawaa qaama keessaa dhabamsiisuudha. Daan immoo qaamaaf anniisa oomishuudha. Kanaafuu deebiin isaa maal ta'a barattoota? Adeemsa nyaanni gara soorata faayidaa qabeessa ta'etti gegeeddaramudha kan jedhu deebistanitti yoo ta'e deebiin keessan sirriidha. Gaaffii lammaffaa ilaallu barattoota. Gaaffii lammaffaan sirni bullaa'insa nyaataa kutaa qaamaa kam keessatti eegalaa? Akkuma dura fakkiirraa ilaaltanitti osoo filannoon isiniif hin dhiyaatinuu gaaffii kana deebisuu akka dandeessan abdiin qaba. Maalumaafuu filannoo isiniif hin dhiyeessaa. Filannoo kana keessa deebii kan ta'u daqiiqaa 1 isiniif hin kenna. Deebii keessan harka baastanii nutti himtu jechuudha barattoota. Baay'ee gaarii, yaaltaniitumii barattoota. Sirni bullaa'insa nyaataa kutaa qaamaa kam keessatti eegalaa? A. Garaacha, B. Osofaagasii, C. Afaan, D. Mar'immaanota. Mar'immaanota yeroo jedhu mar'immaan lamaan sana jechuudha. Deebiin isaa maal ta'a barattoota? Deebiin isaa afaan kan jedhu ta'a jechuudha. Gaaffii sadaffaatti haa dabarru. Gaaffii sadaffaan maal nu gaafata kan jedhu haa laallu. Kan armaan gadii keessaa bullaa'insa fiizikaalaa kan ta'e kamiidha? Bullaa'insa fiizikaalaa fi bullaa'insa keemikaalaa adda baafannee jira barattoota. Egaa bullaa'insa fiizikaalaa kan ta'e kamii kan jedhu gaaffii nama nutti gaafatame. Kan armaan gadii keessaa bullaa'insa fiizikaalaa kan ta'e kamii jedha? Tokko, hancufaan kaarboohaayidireetiitti bulleessuudha. 2, asidii garaachaan nyaata bulleessuudha. C, ilkaaniin nyaata alanfachuu jedha. D, inzaayimootaan nyaata bulleessuudha. Barattoota kan ilaaltan yoo ta'e hancufaan kaarboohaayidireetii bulleessuu kan jedhu yoo ta'e hancufni gosa inzaayimiitii maal jechuu akka ta'e hubachuun barbaachisaa ta'a. Yoo inzaayimootatu nyaata irratti kan dhalagaa'u ta'e bullaa'insa isa kam akka ta'u barannoo keenya keessatti kaasneerra. Kanaafuu aan deebii ta'uu danda'a barattoota.
aan deebii ta'uu hin danda'u. Lammaffaa baarra kan jiru ilaallu asidii garaachaatiin nyaata bulleessuudha jedha. Inni kunis garaacha keessa erga seene asidiin garaachaa nyaata wajjin gara wantoonni qaama keenya barbaachisoo hin taane gara qaama keenya yeroo seenan asidiin sun akka inni hin baabsawa taasisuu fi waan barbaachisaa hin taane qaama keenya keessa kan seenee ture akka inni miidhaan irraan hin geenye kan taasisudha malee waan bullaa'insa fiizikaalaa ibsu miti jechuudha. Caarratti kan kenname ilkaaniin nyaata alanfachuudha jedha. Inni sirriin isa kana akkuma animeeshinii sanarratti argitan barattoota ilkaaniin nyaata alanfachuun arrabaatiin deeggaruun akka inzaayimoonni irratti dalagaan haala kan mijeessu adeemsi bullaa'insa nyaataa maal jedhama jenneerra bullaa'insa fiizikaalaa jenneerra. Daarra kan jiru inzaayimootaan nyaata bulleessuudha. Inni kun bullaa'insa fiizikaalaa ta'uu hin danda'u bullaa'insa keemikaalaati. Gaaffii afraffaa haa ilaallu barattoota. Nyaanni erga gara soorataatti bullaa'ee booda eessa dhaqaa'edha. Kanaafis daqiiqaa tokko isiniifin kennaa deebiinsaa maal akka ta'e filannoowwan dhiyaatan keessaa ni filattu jechuudha. Deebii sirrii ta'e. Baay'ee gaariidha barattoota. Maal jedhaa? Nyaanni erga gara soorataatti bullaa'ee booda eessa dhaqaa'edha. A. Qaama keessatti kuufama. B. Karaa hidda dhiigaa xuuxama. C. Asidii garaachaatti jijjiirama. D. Battalumatti dhabamsiifama. Egaa yeroo deebi'ii filattan barattoota deebi'ii sana filachuu qofa osoo hin taane warri filannoodhaaf dhiyaatan suni maaliif deebi'ii ta'uu akka hin dandeenye warri ta'uu hin dandeenye maaliif deebi'ii ta'uu akka hin dandeenyes adda baasuun baay'ee barbaachisaadha. Adeemsa qo'annaa keessanii keessatti akkasittiin yoo hojjettan hubannoon keessan cimaa akka deemu beekamaadha. Qaama keessatti kuufamaa kan jedhu deebii sirrii ta'uu hin danda'u. Kuufamee dhuma taa'a osoo hin ta'in waan barbaannuu fi waan qabnu beekamaadha. Baarra kan jiru akkuma dura argitan karaa hidda dhiigaa xuuxamaa jenneerra. Karaa hidda dhiigaa yoo xuuxame gara qaama keenyaatti seene faayidaa nuti nyaata sanarraa argachuu qabnu nuuf kenna jechuudha. Asidii garaachaatti jijjiirama kan jedhu sirumiyyuu ta'uu hin danda'u. Nyaanni nuti nyaannu gara asidii garaachaatti hin jijjiiramu. Asidiin garaachaa garaachuma keessa jira malee nyaata nuti nyaannurraa asidiin haaraa kan uumamu kan hin taane hubachuun barbaachisaa ta'a. Daa battalumatti dhabamsiifama kan jedhus deebii sirrii ta'uu hin danda'u. Sababni isaa nyaanni qaama keenya keessatti faayidaa barbaadu nuuf kenne kan sanarraa hafu kan xuraawaa ta'e gara alaatti bahu adeemsa yeroo dheeraa fudhatee baha malee battalumatti akkuma nyaanneen kan dhabamsiifamu kan hin taane ta'uusaa beekuun barbaachisaadha barattoota. Barattoota baay'ee gaariidha. Kan armaan gadii keessaa kutaa sirna bullaa'insa nyaataa kan hin taane kami kan jedhu A. Garaacha, B. Rajiijii, C. Kalee, D. Tiruu jedha. Deebiinsaa maal ta'a? Kalee kan jedhu ta'a. Garaachi akkuma beeknu sirna bullaa'insa nyaataa keessaa isa guddaa fi isa tokkodha. Rajiijiinis inzaayimii garaagaraa maddisiisuudhaan nyaanni mar'immaan keessatti akka inni bullaa'uuf gumaacha guddaa kan taasisu ta'uusaa beekna. Kaleen garuu hirmaannaa sirna bullaa'insa nyaataa keessatti hin qabu. Kaleen qaama keenya keessaa ijoo yookaan orgaanota gurguddoo keessaa tokko fi faayidaa olaanaa kan qabu haa ta'uyyuu malee garuu sirna bullaa'insa nyaataa keessatti kan ramadamu miti. Tiruu kan ilaaltan yoo ta'e maal maddisiisa jenneerraa hadhooftuun achirratti waan argamuuf dhangala'aan hadhooftuu immoo nyaata cooma ta'e bulleessuudhaaf fi kukkutuudhaaf waan nu gargaaruuf tiruunis qaama sirna bullaa'insa nyaataa ta'uusaa hubachuun barbaachisaa ta'a. Itti haafufnu barattoota gaaffilee iyyaafannaa hojjechaa jirra. Gaaffii torbaffaarra geenyee jirra barattoota. Namni ga'eessi tokko ilkaan meeqa qabaa'edha? Kana salphaatti deebisuu ni dandeessu barattoota. Meeqadha deebiinsaa osoo filannoon isinii dhiyaatiin deebisuu akka dandeessan amanaa. Deebii sirriinsaa isa kami barattoota?
32 kan jedhu ta'a. Ga'eessi tokko ilkaan isaa lakkoofsaan 32 jechuudha. Gaaffii itti aanu haa ilaallu. Kan armaan gadii keessaa sirna bullaa'insa nyaataa guutuutti kan hammate kamii? Egaa sirna bullaa'insa nyaataatti kan nuti ilaalaa jirru gaaffileen hundi kun kan isaan bahan kan nuti barannoo kana keessatti ibsine ta'uusaa qalbeeffachaa deemuunis baay'ee barbaachisaadha. Xumura barannoo kanarratti maaltu nurraa eegama, ga'umsi yoo xiqqaate nuti gonfachuu qabnu maali kan jedhu keewwannee jira miti barattoota? Eeyyeen. Kanaaf gaaffileen kunis isaan sana giddu galeeffachuun kan qophaa'anidha. Kan armaan gadii keessaa sirna bullaa'insa nyaataa guutuutti kan hammate kamiidha? A. Ujummoo dhiigaa fi xannachoota nyaataa. B. Afaan, garaachaa fi rajiijii. C. Ujummoo bullaa'insaa fi xannachoota nyaataa. D. Afaanii fi mar'immaanotaa. Deebiin keessan maal ta'a barattoota? Caarratti kan argamu ujummoo bullaa'insa nyaataa fi xannachoota nyaataa kan jedhu jettaniittu yoo ta'e, filattaniittu yoo ta'e, deebiin keessan sirriidha jechuudha. Akkuma duraan kaafne sana sirna yeroo jennu waan walitti dhufe wayii, tuuta wayii kan agarsiisu ta'uusaa maqichumarraayyuu hubachuun hin danda'ama. Kanaafuu sirna bullaa'insa nyaataa yeroo jennu ujummoo bullaa'insa nyaataa fi xannachoota nyaataa kan of keessatti hammate ta'uusaa nu hubachiisa. Egaa barannoon keenyi guyyaa har'aa kana fakkaata. Akka waliigalaatti guyyaa har'aa kan nuti ilaalle sirna bullaa'insa nyaataa keessaa isa tokko jechuudha barattoota. Barannoowwan itti fufanii jiran keessattis akkasuma sirna bullaa'insa nyaataa marsaa lammaffaa kan ilaallu ni ta'a. Barannoo keenya har'aa asumatti xumurra waan na dhaggeeffattaniif guddaa galatooma.